dubbiin kallattii qabu dubbii kee dubbachuudha adeemsi milkii qabu Yesuus ijji yoo deemanidha maaltu sirraan bareedu kamtu sirraa fokkisa dadhabaan sitti hirkatee ormaaf jabaa kuffisa tullicha tulluu gubbaa dhiibamee kan hin jenne kunitu kanaan jiru humna nama dadhabaa kanumaan nama nimne maqicha maqaa jaalataa daandii haqa siifarrayyuu faaruukoo qindeesseen toora naqa maqicha maqaa jaalataa daandii haqa siifarrayyuu faaruukoo qindeesseen toora naqa sodaakoo akkan jirre goote sodaakoo humna keetiin moote sodaakoo utuun arguun nabee maqaa kee faarfachuu jalqabe sodaakoo akkan jirre goote sodaakoo humna keetiin moote sodaakoo utuun arguun nabee maqaa kee faarfachuun jalqabe. Nagaaniif araarri jaalalli Waaqayyoo abbaa biraa ta'e bakkaaf lafa isin jirtan naannoo isin keessa jiraattan hundumaatti dachaa daddabalee hunda keessaniif haa ta'u. Obboloota koo hafuuraa jaallatamtoota Gooftaa biyya keessaaf biyya alaatti kan argamtan kallattii adda addaarra kan jirtan kaaba kibba ba'a lixa kan jirtan dhiiga Kiristoos Yesuusiin kan bitamtan guyyaa har'aa fi sa'aatii har'aa kana kan argattan yeroo keessaayyuu daqiiqaaf sa'aatii kana argattanii Waaqayyo warra jiraatoo warra mul'atoo warra argaman warra mul'atan kan isin godhe Waaqayyo abbaa keenya Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u jechaa baga jiraattanii baga yeroo kanaaf sa'aatii kana geessan. Gooftaan keenya bara baraan galata guddaaf ulfina guddaa nurraa fudhatu. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Egaa dhaloonni waldaa ifa Waaqayyoo addunyaa keessatti argamtan nagaan daddabalee isinii haa ta'u. Nagaan masii jiraataa nagaan ilma Waaqayyoo daddabalee isinii haa baay'atu. Egaa saba nagaa qabutu saba nagaatti rafee ka'utu saba nagaatti hojii isaa hojjetatutu saba nagaatti ayyaanni araarri baay'ateefitu Waaqayyoon galateeffata. Kan nagaan qabne baay'een isaa biyya lafaa kanarraa maraatee qalbii gadhiisee maraatee hojii gadhiisee maraatee gaa'ila gadhiisee maraatee biyya gadhiisee olii gadi jooraa jira. Anaaf isiniif garuu nagaan dabarre nagaan dhumne nagaan waakkatamne ilmi Waaqayyoo Yesuus nuu laate nagicha keessatti aara galfachaa nagicha keessatti boqochaa jira. Ammallee manni nagaan qabne jireenyi nagaan qabne tajaajilli nagaan qabne hojiin nagaan qabne gaa'illi nagaan qabne maqaa leenca Yihudaa Yesuusin amma ganama kana nagaa guddaa haa argatu. Dhiigalma Waaqayyootiin nagaa guddaan haa ta'uuf. Yesuus Kiristoos Gooftaadha. Egaa sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbisuudhaan ganama kana Waaqayyoon yeroo itti walii wajjin kadhannu yeroo itti ulfina Waaqayyoo keenyaa mul'ifannu yeroo itti warri Waaqayyoon barbaaddatan Waaqayyoon argatan yeroo itti warri Waaqayyoon kadhatan Waaqayyoon dhageessifatan yeroon kun. Egaa yeroo kana keessatti yeroo keenya isa guddaa Waaqayyoof dhiifna. Biyya lafaaf dhiisuu irra seexanaaf dhiisuu irra Waaqayyoof dhiisuu nu wayya. Waaqayyoof dhiisaa yeroo keessan guyyaa keessan daqiiqaa keessan amma jirtanitti Waaqayyoof dhiisaa Waaqayyoofis hojjedhaa. Deebi'ee immoo Waaqayyoo isiniif hin hojjeta. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo keessaa kanan dubbisu guyyaa har'aa Hambaaqoom boqonnaa 2 lakkoofsa 1 hanga 2 akkas jedha. Ani iddoo dhaabbatanii eegan irra dhaabbadheen nan eega. Koobii sana irras nan ijaajja.
kunoo dubbii inni anatti dubbatus nan dhagaa. Wanta ani isa komadheefis waan ani isa komadheefis waan inni deebisu nan ilaala. Ameen, haleluuyaa. Waaqayyoon kadhanna sagalee kana irratti. Waaqa araaraa, Waaqa nagaa, Waaqa ulfinaa, Waaqa kabajaa, ol jettee teessoo kee galataa gubbaarra kan jirtu. Samaayin kun teessoo kee, lafti kun irra hojjetamee lakee kan ta'e, dur kan turte ammas kan jirtu, bara baraan kan jiraattu. Waaqa biyya lafaa kana, hojii biyya lafaa kana, kaayyoo biyya lafaa kana hundumaa jijjiiree jiraatu, ofii kee kan hin jijjiiramne. Homti tokkollee kan dhufees hin jijjiirre. Bara jijjiirtee, guyyaa jijjiirtee, haalaaf amala dhalootaa jijjiirtee nu kan jiraachifte. Ati Waaqayyo keenyaa, galanni siif haa ta'u. Ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Ganama kana namni si dhaga'u hin jiraata. Namni si dhaggeeffatu dubbii bara baraa sana isa hin dhumne isa waakkanne sana argee dhaga'a. Jiraachisuun dubbii kee, jiraachisuun sagalee kee dhaloota kana haa boqochiisu ganama kana. Warri humna dhaban, warri karaa dhaban, warri jilba dhaban, warri sagalee dhaban, warri haalli harkaa bade, warri guyyaan harkaa bade, warri utuu adeemanitti dukkanaa'e, warri dhiyaaf bari'a wallaalan, maqaa kee maqaa leenca Yihuudaa Yesuusiin ganama kana jijjiiramni haaraan tokko haa ta'uufi. Kloorasii ka'abuuta abajjantee birroba shiimamandoo. Wanti qilleensa irra dhaabbatee lafarra dhaabbatee saba kee lolu. Addunyaan akka nagaa hin qabneef, biyyi lafaa akka hin boqonneef, afurri dhalootaa saamu, afurri eebba dhalootaa saamu, afurri guddina dhalootaa saamu, maqaa leenca Yihuudaa Yesuusiin ganama kana rukutamuu jalqabu. Ganama kana diigamuu jalqabu nan dubbadha. Fagoo taa'ee, dhiyoo taa'ee, qilleensarra taa'ee, lafarra taa'ee, eebba dhalootaa kan saamu, nagaa dhalootaa kan saamu, afura dhalootaa kan saamu, abjuu dhalootaa kan saamu, kadhata dhalootaa kan saamu, faarfannaa isaanii, lallaba isaanii kan saamu, humna maqaa leenca Yihuudaa Yesuusiin ganama kana humni keessaa nuuf haa fudhamu. Hadadhabu bakka jirutti ergamaan hamaan kun በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ganama kana nan dhaafuricha hama. Haleluuyaa. Sagaleen kee Waaqayyo hin dubbate, wanti Waaqayyo dubbate hin ta'eedha. Waaqayyo hin abboome, wanti Waaqayyo abboomes ka'ee hin dhaabbateedha. Ganama kana maqaa Yesuus Kiristoosin qilleensi bineensa hamaadhaan dhaloota nyaachaa jiru, qilleensi afura hamaa qilleensa dhaloota rakkisaa jiru, dhukkubaan kan rakkisu, lolaan kan rakkisu, hiyyummaan kan rakkisu, gadadoodhaan kan rakkisu, abdii kutannaadhaan kan rakkisu, qooda dhabee dhalli nama bakka jirutti, lafa jirutti jireenya gadhiisee, haala gadhiisee, bara gadhiisee kan rakkachaa jiru ganama kana qooda namummaattan deebisa dhiiga walichaatiin, qooda araaraattiin deebisa, qooda nagaattan deebisa badiisa jalaa gara jireenyaatti ganama kana habaraaraman. Afurri isaan baraaru haa dhufu maqaa Yesuusin. Humni isaan baraaru haa dhufu maqaa Yesuusin. Sagaleen isaan baraaru haa dhufu maqaa Yesuusin. Ganama kana sagalee keessa guddaa, sagalee keessa humna qabu, sagalee keessa dhaloota jabeessu, sagalee keessa dodhaa nama mittiksine. Ekatura dola seko oro janti ingalaba yabasu tabara labada nama. Sagalee humna qabu, sagalee aangoo qabu, sagalee dhaloota kaasu, sagalee dhaloota boqochiisu, dubbii keessa humna qabu dhaloota kanaaf ergeeramna dhiiga Yesuus. Bakka isaan jiranitti tamsaasni dubbii kanaa dhaloota boqochiisu akka hubataniif sammuu isaanii bane waan jettuuf ganama kana sammuu isaanii banamu, afurri isaanii habbanamu, ergaan gara isaanii dhaqu isaana fayyisu, isaana jijjiiru, isaana mul'isu, darbanii dabarsan, mul'atanii mul'isan, jiraatanii haa jiraachisan,
sabni dukkana keessa jiru gara ifaatti ba'u du'iif ergamaan du'aa isaanirraa haccitu kan jedhu caafamee jira. Ganama kana ergamaan humna isaanii, hafuura isaanii, sagalee isaanii, hojii isaanii boqochiisu maqaa Yesuusiin haa dhufu. Egaa dubbii kee nutti dubbadhu, nu barsiisi, nu wajjin ta'i, kadhata keenya dhaggeeffadhu. Si waamna gara keenyatti. Haleluuyaa. Si waamna gara ofii keenyaatti, gara jireenya keenyaatti si waammanna. Nuuf dhaga'i, nuuf dhaga'i, nuuf dubbadhu, nuuf loli, nuuf hojjedhu humna dhiiga holichaatiin. Ameen. Waaqayyo isin eebbisu. Mata duree guyyaa har'aa walii wajjin ilaallu Waaqayyoon eeggachuu mata duree jedhu irratti yeroo gaggabaabaa isaatiif walii wajjin ilaallaa. Waaqayyoon eeggachuu biyya lafaa kana keessaati waan biyya lafaa kun jedhu irra, waan biyya lafaa keessa jiru irra, waan yaada biyya lafaa kanaa ta'e hundumaa irraati kanarraa adda ba'uudhaan Waaqayyoon eeggachuu mata duree jedhu irratti walii wajjiniin ganama kana namoota Waaqayyoon eeggatanis ilaalaa. Akkamitti Waaqayyoon akka eeggannus, akkamittiin isa Waaqayyo nuun jedhe sana bira akka geenyuuf mata duree kana keessatti walii wajjin ilaalla. Egaa namni Waaqayyo Anbaaqoom kan inni dubbatu iddoo dhaabbatanii eegan irra dhaabbadheen Waaqayyoon eeggadhaa jedha. Iddoo dhaabbatanii eeggatan irra dhaabbadheen Waaqayyoon eeggadha. Iddoon kuni mijataa ta'uu dhiisuu danda'a. Iddoon irra dhaabbatee Waaqayyoon eeggatu kun lafa rakkisaa ta'uu danda'a. Lafa bal'inni hin jirre ta'uu danda'a. Lafa quuftii hin jirre ta'uu danda'a. Lafa dhaqanitti of gatanii keessa jiraatan ta'uu dhiisuu danda'a. Iddoon itti Waaqayyoon eeggatu kun. Har'a waa tokkoon dubbadha. Namoonni baay'een Waaqayyoon eeggachuu dadhabuudhaan lafa isaaniif hin malletti kufanii argaman. Namoota baay'eetu nu wajjiniin ka'e. Namoota baay'een nu wajjin lallabe, namoota baay'een nu wajjin faarfate, namoota baay'eetu nu wajjiniin tajaajile. Garuu hin jiran, hin badan. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Namni Waaqayyoon eeggatu iddoo isaatii bada osoo hin taane iddoo isaa dhaabbatee Waaqayyoon eeggata. Haala rakkisaa keessa dhaabbatee Waaqayyoon eeggata. Haala mijanne keessa dhaabbatee Waaqayyoon eeggata. Yoo rakkates Waaqayyoon eeggata. Yoo bal'ates Waaqayyoon eeggata. Laasaa bashima mandoo Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kanaaf iyyuu Anbaaqoom kan inni dubbatu jireenya ofii isaa keessatti dhalootaafis ergaa kan inni dubbatuuf maal keessa dhaabbataa jira bara kana keessa namni? Dhaloonni maal keessa dhaabbachaa jira? Waan Waaqayyoof ta'u keessa moo waan ofiisaaf ta'u keessa dhaabbachaa jira? Yesuus Kiristoos gooftaadha. Bara jal'inni biyya lafaa keessatti hammaate keessatti seera uumaa boqonnaa 6 lakkoofsa 9 kaastanii yoo dubbifattanii Waaqayyo Nohin akka inni dhaabbatee guyyaa dhufaatii isaatii eeggatu godhe malee Nohi akka inni iddoo sana gadhiisu hin goone Waaqayyo. Iddoo itti waamee hojii isaa hojjechiisee akka inni oolee dhaloota oolchu yommuu godhe Nohi dhaabbatee akka inni eeggatu godhe malee akka inni iddoo sanaa mixxiquu hin goone. Nohis dhaabbatee eeggate Waaqayyoon. Waaqayyos garaa Nohi hin argate. Akkamitti argate? Nohi nama qajeelaa, nama na Waaqayyoon sodaatu, nama doonaaf kennu, nama na kabaju. Kanaaf iyyuu ati ulfina koos beekta, kabaja koos beekta waan ta'eef ka'ii markaba tolchii ani sin oolchaa maatii kee wajjin. Maatii kee qofa immoo miti. Bineensota, bineeldota, ilbiisota waan lafa kana irratti uumamee jiru kormaaf dhalaa si wajjinan oolchaa jedhe Waaqayyo. Bara Waaqayyo nam oolchuu nama iddoo isaa dhaabbateetu oola malee nama iddoo isaatii socho'eetu oola miti. Waaqayyo nama iddoo kee utuuti dhaabbattee jirtu iddoo sanatti dhufee si oolchu siina godhu dhiiga olichaatiin. Suma kanaa godhu Waaqayyo. Nama iddoo isaatiin mixxinne iddoo isaa dhaabbatee eeggachaa jiru Waaqayyo wajjin wal argisiina godhu Waaqayyo. Looraa laba sara laba dana mashima mandaa. Dhaggeeffadhaa. Nohi
waaqayyoon dhaabbatee eeggate kun waggoota 120 waggoonni 120 kun markaba tolchuu keessaa isa tokkodha barsiisuu keessaa isa tokkodha calluma immoo miti noy jalloonnitti qoosu itti ga'iisu lakkitta ga'iisanii lakkittaa qoosanii inni garuu isa waaqayyo jedhe galmaan ga'uuf jarjare isa waaqayyo jedhe isa waaqayyo dubbate isa waaqayyo ittiin jedhe sana arguuf dhaga'uuf noy halkan guyyaa carraaqe markaba soofutti fufe isa waaqayyo jedhe galmaan ga'u itti fufe dhaga'uu dide hin dhageenye waan jalloonni jedhan waan warri badiisa labsan dhageenye tokkollee dhageenye waan warri waa namaa hojjechuudhaaf karoorsan sirban nyaatan dhugan mana jaaran wal fuudhan hojjetan tokkoyyuu hin dhageenye isa waaqayyo jedhe qofaa dhagaye waan isinitti moo obboleessa ko obboleettii ko sagalee kana dhaggeeffachaa kan jirtu yanama waaqayyoon eeggachaa jirtu waaqayyoon arguu barbaadda yoo ta'e iddoo kee dhaabbadhu waaqayyoon eeggadhu hin fiigin biyya lafaa duukaa hin raafamin biyya lafaa duukaa hin socho'in biyya lafaa duukaa hin waaqayyo dideera hin waaqayyo jedhu dideera laabaa saanaa laabaa doonaa makiyaa fakkeenya tokkoon isinitti himaa galaanni ganna kana yommuu guutu waan inni fuudheen fiigin hin jiru kosii adda addaa fuudhee fiiga waan du'aa fuudhee fiiga waan jiraa fuudhee fiiga galaanni gamas tuqee gamanas tuqee ta'a nama beekamaatu argeeyyuu hin nyaata nama kam daakaa beeka jedhan hin nyaata biyyoo lafaa kana fuudhee fiiga waan inni fuudheen fiigin hin jiru garuu gaafa yeroon isaa ga'u galaanni kun gadi galee dhufee yeroo bonaa yommuu laaltan ganna kanarraa ji'oota 3 hanga ji'a 4 gidduutti hin ulfaata galaanni lolaan waan itti lola'uuf muummeen adda addaa waan itti yaa'uuf burqaan adda addaa waan itti yaa'uuf guutee owwallaala quufee mukaan mukeen hin jedhu bineensaaf bineensa hin jedhu waan arge butaa fiiga taaloo sakkee kabajaman tabara lama shiimamandoo waan arge butaa fiiga waan arge dhaqee salla godhee fiiga fuudhee marga irra yaa'a waan inni hin balleessin tokkollee hin jiru garuu gaafa bonni dhufu iddoo isaatii dhabdanii dhagaa cirracha bakkeetti bay argitu biyyi lafaa akkas obboleessa ko obboleettii ko yeroodhaaf hin gulufa yeroof hin fiiga yeroof hin kaa'a yeroof natu caaleedha yeroof natu durseedha garuu dubbichan caalu garuu sagalichan caalu garuu humna waaqayyoon caalu garuu hafuura waaqayyoon caalu barana san caallis caalchiseera hafuura waaqayyoo dhiiga olichaatiin haleluuyaa haleluuyaa biyyi lafaa akkas akka galaana kanaati dhufee darbaa waggoota laalame dhufeen darbaa barri baratti darbaa dubbi waaqayyo garuu achuma jira hin darbu eeggachuun barbaachisaa obboleettii ko obboleessa ko eeggadhu waaqayyoon waan argitu argita eeggadhu waaqayyoon waan itti milkoofnetti milkoofta eeggadhu waaqayyoon waan si raawwatamnetu si raawwatama eeggadhu waaqayyoon waan itti hin kabajamnetti kabajamta haleluuyaa hin kabajamta haleluuyaa Yesuus Kiristoos goofta kanaaf iddoon inni dhaabadhaa jedhe har'a biyya lafaa keessatti namni eessa dhaabbachaa jirame maal keessa dhaabbachaa jira waan isan galchine keessa galee rakkachaa jira haleluuyaa iddoo beelli jirutti quufa jireedha namni iddoo quufti jirutti immoo beela jireedha namni wal geeddaraa oola yaada wal jijjiiraa oola waliin jabeessu waliin kadhatu waliin gorsu bakka waliif hin kennu iddoo waliif hin kennu wal dhiibaa wal lolaa wal nyaataa wal sobaa ilaarayyatu sakii kabajaman toobara lama doonamaa namoonni akkasii mootummaa waaqayyoon argatanii namoonni akkasii qooda waaqayyoo keessaan argatanii waaqayyoon arrabsaa waaqayyoon abaaraa waaqayyoon lolaa waaqayyoon jibbaa mootummaa waaqayyoo hin jiru hin argamus kanaaf waaqayyo maallurraa barbaada laata
waaqayyo maallutti maa jira laata waaqayyo maalluun jechaa jira laata na eegina dhufaanuun jedhaayira na eegiddoon si dhaabeedhaayira na eegiddoon si kaa'eedhaayira Yesus Kiristoos hojii ergamootaa keessatti waan tokko dubbata yeroo hojii abbaa isaa hojjetee raawwatee gara mootummaa abbaa isaatti ol fudhatamuuf jedhe keessa ergaa tokko dhaloota biyya lafaa kana keessatti dubbata akkas jedhe ani deebi'ee nan dhufaa garuu isin Yerusaalem keessaa faana keessan hin fuudhinaa asuma dhaabbadhaatiin eegaa jedhe kana jedheetu afaan hin fixin Yesus Kiristoos erga hojii isaa lafarratti hojjete waggaa 3 walakkaa amma adeemee amma itti muttimee amma gorsu gorsee amma jabeessu jabeessee amma kadhachiisu kadhachiisee amma du'aa kaasu du'aa kaasee la Yesus Kiristoos gooftaan hamma jiru jireenyatti agarsiisee ofiisaaf lubbuu dabarsee kennee lubbuu oolchee ofiisaa ol fudhatame Yesus gaafa ol fudhatamu isa zina lafarratti argan akka waan batiidhaan yookaas qochoodhaan isaa wajjin barrisaniitti samaayii keessatti ol ilaalaa hafan yeroon ol fudhatan ergamoonni lamachi gadi bu'anii dhufanii akkas jedhani maaliif isa jiraataa barbaadduun ol fudhatameera maaliif barbaaddu garuu deebi'een dhufaa yemmuu deebi'ee dhufutti immoo isin of qopheessaatii eeggadhaa of qopheessaa jedhe of qopheessaa biyya lafaa keessa namni waaqayyoof of qopheessee jiru tokkollee hin jiru dhaloota iddoo isaa gadhiise baay'ee argina waldaa iddoo isaa gadhiise baay'ee argina kiristaana iddoo isaa gadhiise baay'ee argina amanaa iddoo isaa gadhiise baay'ee argina tajaajila iddoo isaa gadhiise baay'ee argina eenyutu isa jalqabee akka Yesus Kiristoos galmaan gaalaata eenyutu akka ilma waaqayyoo Yesus Kiristoos isa jalqabee galmaan ga'ee waaqayyotti gammadee waaqayyoon of gammachiisa laata waaqayyoon waa gargaaru kanaaf iddoo keen gadhiisin kanaaf iddoon keessi gaafata iddoo keen gadhiisin kan kees barbaada iddoo keetiin socho'in lafuma dhaabbadhu waaqayyoon eeggadhu biyyuma dhaabbattu keessa dhaabbadhu waaqayyoon eeggadhu namoonni baay'een waan faarfannaan isaanii lallabni isaanii dinqii hojjetuu fi mootummaa waaqayyoo isaan alchisaatti fakkaata lallaba baay'isuu miti kadhata baay'isuu miti dubbii baay'isuu miti amantii baay'isuutu mootummaa waaqayyoof hin qopheessa amantii baay'isuutu baay'ina amantii keenyaatu mootummaa waaqayyoof nu qopheessa baay'ina lallaba keenyaa miti baay'ina raajummaa keenyaa miti baay'ina kadhata keenyaa miti firoo tokko baay'ina amantii keenyaatu ilaalama akka yeroo kiiloo yaabbannu kiiloon keenya meeqa akka ta'e kiiloo irratti adda obbaafnu baay'inni amantii keenyaa adda nu baasan bakka jirru jiraannee baay'inni amantii keenyaa adda nu baasa laakootaa baaraa laabadoonaa maakiyaa kiiloo yoo yaabbattan fakkeenyaaf inni tokko ol ka'aa ta'uu danda'a inni tokko gadi bu'aa ta'uu danda'a inni tokko 50 inni tokko 40 ta'uu danda'a inni tokko 60 inni tokko 70 inni tokko 100 ta'uu danda'a kun foontu gabbatee kiiloo baay'ina isaa hiba amantiin garuu kadhata keenyaan gabbatee waaqayyo keenya akka nurra jiru akka nu wajjin jiru nurratti ibsee himaa jechuudha maqaan isaa barabaraan kan eebbifame ta'u kanaaf ulfina waaqayyo keessatti dhaabbatanii eeggachuun baay'ee barbaachisaadha egaa kan biraan kan inni dubbatu waan inni natti dubbatuun ilaalaa jedhe waan inni natti dubbatu baay'ee dubbii kana keessatti kan na dhibu waaqayyo waan baay'ee nutti dubbateera nuun fakkeenyaan baaqomdu waan furannu mee ofuma keenya waan baay'ee nutti dubbate waaqayyo waan nutti hin dubbatin hin jiru karaa raajota adda addaa nutti dubbateera haleluuyaa merga gaafa amantaniiti waaqayyo waan baay'ee isinitti dubbata faarfannaa keenan jabeessedha lallaba keenan jabeessedha kadhata keenan guddisedha Yesus Kiristoos gooftaa gaa'ila keef milikkita akkasii fidee dhufeeradha hinuma isinitti dubbata waaqayyo
Menamo meeqatu isa inni itti dubbate kana eeggate amma dhuguma. Daawit immoo akkas jedha faarsaa 33 lakkoofsa 9 irraa Waaqayyo hin dubbate waan inni dubbate immoo hin ta'e Waaqayyo hin abboome waan inni abboome immoo ka'ee dhaabbateedha. Middoo kanatti ilaalaa waan inni natti dubbatu ilaalaa jedhe. Yeroo Waaqayyo waan nutti dubbatu nutu gammachuu guutuun hin fudhatu malee Waaqayyo nutti hin dubbatu miti. Waaqayyo dhuguma nutti dubbate. Turtanii bultanii ooltanii inni Waaqayyo dubbate sirriidha jechuun gonga hin amne kun. Waaqayyo dubbatee sobee hin beeku. Dubbatee haalee hin beeku. Namatu dubbatee haala malee. Namatu dubbatee soba malee Waaqayyo dubbatee soba. Dhuguma sanitti. Waaqayyo akka dubbii isaa jira. Waaqayyo hamma dubbii isaati jira. Nan ilaala waan Waaqayyo dubbatu natti jedhan baaqom. Dhuguma isa Waaqayyo dubbatu baaqom dhaabatee ilaaleera. Eenyutu isa Waaqayyo dubbatu dhaabatee ilaalaa jira amma bara kana keessa. Ani waan tokkoon sodaadha. Bara amantaan diigamaa jiru. Bara waldaan kiristaanaa diigamaa jiru. Bara dhaloonni waldaa baqatan. Bara dhaloonni yoo dubbii Waaqayyooti himtee waan biraa sitti himu. Barati isa waa'ee lubbuu yoo himte waa'ee biizinasii sitti himu. Barati ati qooda qabda yoo ittiin jette ati immoo qooda hin qabdu siin jedhe si bira darbu. Bara akkasii keessatti waan tokko sodaadha. Eessa dhaabbannee eegganna Waaqayyoon? Qilleensarra moo lafa kanarra moo utuu joorruu moo utuu deemnuu moo utuu rafnuu moo utuu kaanuu moo akkamitti eegganna? Akkamitti kan jedhu naaf gaaffiidha malee. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waanuma inni dubbatee sirreessuun ilaalaa jedhe. Dhuguma Waaqni keenya dubbatee waan baay'ee sirreesseera. Dhuguma Waaqni keenya dubbatee waan gurguddaa godheera. Nan ilaala jedhe. Waan inni ilaale keessatti Waaqayyo waan haaraa tokko dhageessiseera. Har'as ganama kana waan haaraa isin dhageessisu Waaqayyo. Waan haaraa isin dhageessisu. Waa inni itti dubbatu nan dhagaa. Wanta inni komadheefis waan inni deebisu nan ilaala jedhe. Yeroo tokko Waaqayyoon komachuun jira. Waaqayyoon komachuu duwwaa miti arrabsuun jira. Hin arrabsin Waaqayyoon hin komatin Waaqayyo hin amatamu hin komatamu macaafa qulqulluu dubbata. Waaqayyo hin kadhatama malee hin amatamu hin komatamu. Yeroo baay'ee dhaloonni gurguddoodhaan cicciboodhaan Waaqayyoon of jajuu irra ofiin of jajuu caalchisu. Waaqayyo kana takkasina godhe. Maaliif mana akkasinatti ijaaru? Maaf gaa'ila akkasinatti hin godhure? Maaliif makiina akkasina hambiture? Waggaan makanaan gatii kaffale, baran makanaan gatii kaffale. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Gatii kaffaluun waanuma jiru biyya lafaa keessa waan jiruuf gatii kaffaluun jiru. Waanuma jirudha garuu gatiin kee kan sii kaffalame karaa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos malee ati gatii tokkollee kan kaffalte hin qabdu. Gatii kaffalamaatti dhufte ati. Dhugumaan isinitti iyyuu gatii kaffalamaatti dhufne. Inni gatii koo kaffale inni gatii keessan kaffale ilma Waaqayyooti malee nu gatii tokkollee waan kaffalle hin qabdu. Eenyutu ilmaaf lubbuu kenne? Abbaat ilmaaf lubbuu kenne? Haadhati intalaaf lubbuu kenne? Jiraan akkasii dhuguma hin jiru. Yesuus garuu lubbuu kennee gatii kaffale. Yesuus garuu lubbuu kenne lubbuu oolche. Kanaaf waan inni dubbatu nan dhaga'a. Waan inni hojjetu immoo nan ilaala. Keessumatti Anbaaqom kana yoo ilaaltan guutummaa dubbii isaa keessatti waan gurguddaa dubbata. Yommus Waaqayyo anaaf deebiseedha. Mul'atan argee. Kana akka namni rakkina malee deebisuu danda'utti mul'isee gabatee irratti caafee jedha. Argitanii waan biyya lafaa kana keessa jiru yommuu inni mul'ataan argee namni rakkina malee akka jiraatu. Rakkinni dhufa garuu Waaqayyo rakkina sana akka inni dursuuf. Beelli dhufa garuu beela sana Waaqayyo akka inni dursuuf. Kana mul'ataan argee Anbaaqom. Yesuus Kiristoos gooftaadha.
Seenaan baaqum kana guutummaa isaa dubbifattan waa'ee rakkinaan dubbata, waa'ee bal'inaan dubbata, waa'ee jireenyaan dubbata, waa'ee jireenya dhabuun dubbata. Waaqayyo mul'ataan itti agarsiise jechuudha. Barri kee barati mul'ataa waa argitee adeemtu siif haa ta'u. Baratiin ilaalaa deemtu kun sitti dukkanaa osoo hin taane baratiin ilaalaa deemtu kun akka ifa guyyaatti sitti fusiif haa ta'u. Mul'anni ifaan siif dhufu, faarfannaa ifaan siif dhufu, lallabni ifaan siif dhufu, guddinni ifaan siif dhufu, milkaa'insi ifaan siif dhufu. Maqaa Yesuus bara sobamtu bara sossobamtu osoo hin taane bara dhugichi jireenya kee argatu siif haa ta'u. Bara milkaa'insaa siif haa ta'u barri kee kun. Bara guddinaa siif haa ta'u barri kee kun. Barati carraa kana argatte carraa kanatti milkoofte siif haa ta'u. Dhiiga walichaatiin kanaaf nuti ilmaan qophaa'ee Waaqayyoon eeggatu taane, ilmaan gammadaa Waaqayyoon argatu taane, ilmaan qabeenyi gatu miti, ilmaan beekumsi gatu miti, ilmaan ogummaan gatu miti, ilmaan Waaqayyoo yaadatu taane, ilmaan Waaqayyoo harka isaarra diriirsee jedhee ofitti mul'isee isaanis isaan mul'atan akka taanuuf Waaqayyo anaaf isinii ayyaana guddaaf araara guddaa nuuf haa baay'isu. Yeroo deebi'ee dhufutti Waaqayyo jireenya keenya haa eebbisu. Ulfinni hafuura isaatii jireenya keenya haa argatu. Warra isatti gammadanii, warra isaan jiraatanii, warra isaan dammaqanii, warra ulfina isaa himan Waaqayyo nu haa taasisu. Yeroon ayyaana isaatiin argamu, yeroon ulfina isaatiin argamu amma nuuf haa ta'u. Dagatamaan jireenya keenya isaan haa yaadatamu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Har'aaf dubbii Waaqayyoo asuma irratti dhaabaa. Lafa dhaabbattan dhaabbadhaatii Waaqayyoon eeggadhaa. Waaqayyo hin dhufaa. Hin dhufaa. Akka dammaqxan, akka isaan yaadatamtaniif, dhufaatii Gooftaas akka isin eeggattaniif Waaqayyoon eeggachuu mata duree jedhu irrattan guyyaa har'aa olii wajjin dubbanne. Waaqayyoon eeggadhaa bakka jirtanitti hin raafaminaa. Ala keessa kan jirtan eeggadhaa Waaqayyoon. Ofirratti eeggadhaa. Naa dhufa ilmi Waaqayyoo Yesuus jedha. Gaafa dhufummoo jireenya koo geeddareedha. Anis qophaa'een eeggadheedha. Qophiin na barbaachisaa waa'ee dhufaatii isaatiif jedha. Namni keessummaa mana isaatti simatu waan biraa yoo dhiise mana isaa qulqulleeffatee teessuma irra taa'ullee yoo ofiin qabutee ollaadha ergifatee hin dhufa keessummaan tokko natti jedhee yaada isaa keessa bulfata. Erga yaada isaa keessa bulfatee booddee waan keessummaa kanaaf qopheessu jalqaba. Fidees fiduu baatus keessummaan dirqama simatama. Haleluuyaa. Ganama kana abbaan ulfinaa Yesuus Kiristoos gara jireenya isaattis barbaadaa jira waan ta'eef qophaa'ii eeggadhu. Qophaa'ii eeggadhu. Warra qophaa'ee eeggatu Waaqayyoon haa taasisu. Kanaaf Waaqayyoon hin kadhanna. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Araara nuuf godhi ilma Waaqayyoo. Araara nutti agarsiisi. Hin dhufta akka dhuftu nutti himteetta araara nutti agarsiisi. Nagaa nutti agarsiisi. Jaalala nutti agarsiisi. Waan biyya lafaa nutti agarsiisu kanarraa nu qoodii ulfina kee nutti agarsiisi. Sagaleen kee akka dubbatutti qajeelummaa akka midhaanii beela'eedha. Biyyi lafaa jal'ina beela'eera. Biyyi lafaa jibba beela'eera. Biyyi lafaa soba beela'eera. Olaanaa laabaadhaan amashima mando. Ganama kana araara nutti agarsiisi. Karaan araaraa karaa keenya nuuf haa ta'u. Karaan araaraa karaa nagaa keenya nuuf haa ta'u. Waan darbetti jireenyi isaa hidhameera biyya lafaa kana keessatti dhaloonni. Kanaafis isin isa darbe dhiisaa isa dhufaa jiru. Yaada keessanidha. Ani waan haaraan godha jetta inni immoo ammayyuu as ba'utti jira jetta. Ani lafa onaa keessan karaa baasa. Lafa duwwaa keessaa nan bishaan yaasa. Kanammoo sabni koo dhugee akka inni na galateeffatuufan kana godhe jetta.
ganama kana maqaaleen cayyuudaa Yesuusin araaranuuf godhi. Biyya lafaa ishee baddee mancaate kana keessatti araaranuuf godhi. Biyya lafaa ishee of gattee siinis gattee kana keessatti araaranuuf godhi. Araaranuuf godhi. Araara qooda gaddaa gammachuu nutti agarsiisi. Qooda salphinaa moo'icha nutti agarsiisi. Qooda boo'ichaa moo'icha nutti agarsiisi. Nutti araarami. Maatii dhaloota kanaatti araarami. Maatii waldaa ifa Waaqayyo addunyaa keessa jiranitti araarami. Abbaa isaanii, haadha isaanii, fira isaanii, lammii isaaniitti araarami. Kan mana hidhaa keessa jiru, kan siree dhukkubaa yookaas hospitaalota adda addaa keessa jirutti araarami. Araara godhiif. Qabeenya isaaniitti araarami. Gaa'ila isaaniitti araarami. Waldaa isaaniitti araarami. Lubbuu isaaniitti araarami. Araara godhiif. Ati araaraaf baay'ee jarjarta. Dheekkamsaaf garuu suuta'etta. Nutti araarami. Ganama kana araaranuuf godhi. Satuu beeknuu goone satuu beekin gooneef araaranuuf godhi. Nutti araarami. Araara. Dhukkuba nurraa kaasi, du'a nurraa kaasi. Gadda akka tasaa nu dhageessisin. Boo'icha akka tasaa nu dhageessisin. Moo'icha akka tasaa nu dhageessisi. Ilma Waaqayyoo Yesuus ulfaadhu. Waaqayyoo dhaloota waldaa kana keessa jiran namoota 3 du'a akka tasaa maatii kee irra dabarsaa jedha Waaqayyo. Du'a akka tasaan sirra dabarsa. Du'i akka tasaa mana kee hin seenu. Maatii kee argatu. Looraa laabaas paalaa laabaa doonama. Seexanni waan sin dhageessisuuf jarjaru tokko qaba. Dhageettii seexanaa cufee dhageettii kee baneera jedha Waaqayyo. Gadda salphinaan seenuuf jedhu. Salphina sana cufee ulfina sitti agarsiiseera jedha Waaqayyo. Laaraa baabaa bashimaa mandoo baanaa laabaa doonama. Hin seenu gaddi ulfinatu seena jedha Waaqayyo. Hin seenu salphinni ulfinatu seena jedha Waaqayyo. Gadda akka tasaa sassaabee akka nama waan dabarsuun malu biyya biraatti dabarsuutti sirras maatii keerras dabarseera jedhi namoota 3tti himi. Gaddin argatu gammachuutu argata. Seexanni balaa qopheessee deemaa jira. Balaa konkolaataa, balaa bishaanii, balaa ibsaa. Kanneen kana 3 qopheessee karoorsee ka'eera. Ani Waaqayyoo inni isinitti amantan kun harkaa fuudheera jedhin hojiin hojjetu. Karoora inni baase harkaa fuudheera jedhin. Karoora seexanaa cufee karoora haaraa dhaloota koo irratti baaseera jedha Waaqayyo. Yaada haaraa baaseera jedha Waaqayyo. Kun immoo ulfina kooti jedha gooftaa guddaan kun. Kun immoo ulfina kooti. Ulfina kootu ta'a malee salphinni diinaa mana keessan irratti hin ta'u jedhi itti minaan jedha. Gooftaa Yesuus galanni guddaan siif haa ta'u. Ulfinni guddaan siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan kan kabajame haa ta'u. Yaa Waaqayyo wanti dukkana keessatti ifa keessatti dhaloota doorsisu maqaaleen cayyuudaa Yesuusin kan rukutame haa ta'u. Kan rukutame haa ta'u. Namoota abjuun isaanii bifa nama du'eetiin daalaa sookaa baaraa laabaa doonama. Bifa nama du'ee fira isaanii keessaa fira ala kan ta'e itti argisiifamutu jiras gidduudha. Fidee seexanni abjuu akkasii isinitti agarsiisa. Looraadee gootaa seekaa baajaa amantaa baraabaa shiima manda. Waan akkasiin argee dhagaa namoota irratti. Keessumatti lubbuun tokko du'aaf jireenya gidduu jirta. Alii jawweessi doorsisa. Alii namoota du'an argita. Daalaa seekaa abooraabaa shiima manda. Lauraa seekaa baadaa baajaa manda. La seekaa baajaa mantoo baraa labaa shiima manda. Kanarraan kan ka'e abdii kutannaa isa guddaa keessa jirta. Kadhachuuf jilbi kee laafaadha.
dubbachuuf afaan hin qabdu waan afaan si qabutu jira waaqayyo ganama kana hangafa eebba keenyaatu hangafa mul'ata keenyaatu hangafa abjuu keenyaatu kana sirraan ajjeesa jedhinaan jedhe waaqayyo sirraan galaafadha jedhe waaqayyo lafumati jirtu iddoomati jirtu manumati keessa jirtu eebbi keessa amamaa jira ganama kana waan eebba keessa amuun sirraa ajjeesa jedhe waaqayyo dalase kabashi tora dajagota indalasu ka avutabar waan eebba keenyaatuun sirraa ajjeesa jedha gooftaa Yesuus utuunni sirraa du'u ulee harka waaqayyootiin utuunni sirraa qaraxxafamu meeshaa harka waaqayyoo keessa jiru ganama kana nan argina dhaga'e kana booda abjuun kees nagaa fayyaan kees nagaa namummaan kees nagaa qooda salphinni sitti uffisen ulfina sitti uwwisa raftee bultee waaqayyo milikkita ta'utu jira hin dhageessaa hin argita milikkita kanaan immoo wanti du'u jira waaqayyo milikkita guddaa tokkoon sitti agarsiisa wanti du'ee mana sana keessaa siin gammachiisu jira jedhe waaqayyo dalaba sokati jantabara bashima manda maqaan kee eebbifamu barbaraan ulfaadhu nu wajjin ta'i ayyaana nu baay'isi humna nuuf kenni amantii keenya nuuf guddisi humna amantii keenyaatiin nu jabeessi yaa waaqayyo eebbaaf araara nutti agarsiisi waan nu wajjin jirtuuf si haa galatu yeroo hafe sa'aatii hafe guyyaa hafe nuuf eebbisi maqaa gooftaa Yesuusiin ameen kallattii qabu dubbii kee dubbachuudha adeemsi milkii qabu Yesuus ijjiyoo deemanidha maaltu sirraan bareedu kamtu sirraa fokkisa dadhabaan sitti hirkatee ormaaf jabaa kuffisa tullicha tulluu gubbaa dhiibamee kan hin jenne kunituu kanaan jiru humna nama dadhabaa kanumaan nama hin himne maqicha maqaa jaallataa daandii haqaa siifarrayyuu faaruu koo qindeesseen toora naqaa maqicha maqaa jaallataa daandii haqaa siifarrayyuu faaruu koo qindeesseen toora naqaa sodaa koo akkan jirre goote sodaa koo humna keetiin moote sodaa koo utuun arguun dhabee maqaa kee faarfachuu jalqabe sodaa koo akkan jirre goote sodaa koo humna keetiin moote sodaa koo utuun arguun dhabee maqaa kee faarfachuu jalqabe